Nagaan Waaqayyoo isa jiraataa qixa jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota meetii chaanaalii jalatti kan argamtanii nagaan Waaqayyoo isa jiraataa isiniif haa baay'atu. Ani obboleettii keessan Addis Gammadaan jedhama. Gidduu keessanitti kan argame walaloo gabaabduu tokko qabadheenidha. Mata dureen walaloo koos akkasidha. Dammaqaa jedha. Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 11 irratti sagalee Waaqayyoo akkasidha. Yeroo itti duraan amanne caalas guyyaa fayyinaa amma waan nutti dhiyaatee fi yeroon kun yeroo itti irriibaa dammaquun isinirra jiru ta'uu isaa beekaadha. Kanaaf namni hundumtuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuusaa dhiyaateera gatii ta'eef lafa jirutti namni hundumtuu dammaqee Gooftaa isaa eeggachuun isarra jira. Hundumti keessanuu dammaqaa. Hunda duraan dursee galata Waaqayyoo akkam nagaa jirtu yaa saba Waaqayyoo akkam nagaa jirtu yaa saba Waaqayyoo. Waa xiqqoon dubbadhaa mee hunduu na dhagaa ergaa gabaabduu tokko isin biraan hanga'a. Waanuma mi'aa qabu mee dhageetti naaf ergisaa waan daganne tokko amma si yaadachiisa waan daganne tokko amma si yaadachiisa. Egaa yaa obboleessaa egaa yaa obboleettii adaraa na dhaga'ii maaloo nan nuffiniiti. Har'a maal hojjechaa jirtaa mee kayyoof ilaalii sagalee Waaqayyootiin mee amma of madaali sagalee Waaqayyootiin mee amma of madaali. Maaliif fiigaa jirraa maal argachuuf kaannaa buddeena har'aa moo jireenya bor barbaanna. Natti tole jettee rafaa jirtaa tarii mee ka'ii dammaqii iddoo jirtus bari mee ka'ii dammaqii iddoo jirtus bari. Mee ofaa ilaallu karaa hundaan madaallee Gooftaan keenya dhufuu fi kanamaaf wallaallee iddoon nuti jirru kan Gooftatti tolu har'a wal dammaqsinee badii sana haa oollu har'a wal dammaqsinee badii sana haa oollu. Guyyoonni kun gadheedhaa nun gowwoomsiyyaa jiranaa ogeessota haa taanu maaf wallaalota taana adda baasiis barii ati waamicha kee Yesuus deebi'ee dhufaa hin gadhiisin iddoo kee Yesuus deebi'ee dhufaa hin gadhiisin iddoo kee. Haallis nama daangessu Waaqayyo waaqessu mana hidhaa keessa taa'anii Waaqayyo waaqessanii Phaawulosiif Sillaasuu balballi banamee hidhaa isaanii hiikame Waaqayyoof jiraannan maaltuu dadhabame Waaqayyoof jiraannan maaltuu dadhabame. Haa taanu lakkii nama dhugaaf jiraatu akka Yihuudaan taanu nama Gooftaa gurguratu lakkii nuuf haa galuu dhugaa wangeelaa kuni wanta baduu wajjin hin madaallamu inni wanta baduu wajjin hin madaallamu inni. Warra rafuu wajjin nuti maaliif rafnaa galmeen keenya addaanii nu tolii qooda qabna mallattoo nurra jira chaappaan dhiiga hoolichaa ibidda si'ool jalaa dammaqaatii waloolcha ibidda si'ool jalaa dammaqaatii waloolcha. Guyyaan Gooftaan dhufuu akka hattuutitti egaa har'a haa dammaqnu guyyaa gaafa sanaa akka hin qaanofnitti abbaa duwwaa beekaa guyyaa Yesuus dhufu gowwoomsa seexanaas nutti hin ta'in gufuu gowwoomsa seexanaas nutti hin ta'in gufuu. Biyya lafaa biraa ga'ee maalii qabnaa foolii jireenyaa baannee maaf qabannee rafnaa. Mee ka'ii dammaqii barichi dhumeera guyyichis ga'eera mallattoon bara dhumaa baay'een raawwatameera mallattoon bara dhumaa baay'een raawwatameera. Ati hin gowwoomimmee eeggadhu Gooftaa kee abshaala ta'imee qabsiisadhu ibsaa kee waa'ee bara dhumaa Yesuus gaafa barsiise waa'ee durba kurnaniit fakkeenya argisiise waa'ee durba kurnaniit fakkeenya argisiise. Durboonni kurnanii misirroo simuu fi hunduu hirmaatanii mee dhaqii dubbisi wangeela Maatiyoosii boqonnaa 25. Shan abshaala ta'anii shan gowwoota ta'anii misirroo simuu fi mana cidhaa dhaqanii misirroo simuu fi mana cidhaa dhaqanii. Abshaalonni shananii ka'anii dammaqanii ibsaa qabsiisanii misirricha simanii gowwoonni shananii rafanii hafanii yeroo misirroon dhufu ibsaa isaanii dhaamsanii yeroo misirroon dhufu ibsaa isaanii dhaamsanii. Erga misirroon dhufee cuunfaa jirsaa kadhatanii isaan nun ga'u jennaan bituudhaaf adeemanii misirroo yommuu dhufu isaan barbaacha deemanii yeroo balballi cufametti alumatti hafanii yeroo balballi cufametti alumatti hafanii. Maaloo yaa obboloota guyyaa sun hin beekamu dammaqaa yaa dhaloota guyyaa sun hin beekamu dammaqaa yaa dhaloota. Du'anii ka'anii qalbii jijjiirrachuu takkumaan argannu lakkii yaa firoota koo otoo aduu jirtu har'a yaa dammaqnu
lakki yaa firoota koo otoo aduun jirtu har'a haa dammaqu. Gooftaan utuu dhufee namni meeqa argataa ibsaan keenya ifaadhaa akkamitti jirra laata? Maaloo abshaala taanaa ibsaan keenya akka hin dhaamne gaafa Yesuus dhufu akka alatti nafne gaafa Yesuus dhufu akka alatti nafne. Maaloo walka kaafnaa irriba keessaa dammaqnaa gooftaan keenya dhufuu fi dhaabannee eeggannaa. Isatti waamamtanii adda baasaa baraa si fudhatee sokkinii qilleessi bubbeef baraa si fudhatee sokkinii qilleessi bubbeen baraa. Qajeelummaaf qulqullummaan jireenya kee miidhagfadhu misirrichi sin dhufa uffata cidhaa uffadhu of hin gatin himee dhaabadhu sirriitti Yesuus deebi'ee dhufa akka hattuun dhufutti Yesuus deebi'ee dhufa akka hattuun dhuftutti. Fokkisaa kee hundumaa isatu si bareecha wangeela dubbifadhu isatu si qajeelcha hidhadhu mudhii kee dhugaadhaan jabeessi jaalala qabaadhu jibba dhabamsiisi jaalala qabaadhu jibba dhabamsiisi. Hamaaf hamaan deebisinii ati gaarummaa yaadii dhugaaf jettee yoo miidhamte hin taatu namaa gadi gatii nama hundumaa Yesuus fidee dhufa kan warra qajeelotaa jireenyatti fufa kan warra qajeelotaa jireenyatti fufa. Kaanee haa dammaqnu nuti ijoollee ifaatii akka warra kaanii hin jiraanne albaadhummaatti afuuffamuu ga'eera kunoo malakanni Yesuus deebi'ee dhufa ulfina guddaadhani Yesuus deebi'ee dhufa ulfina guddaadhani. Meeqatu yaadaa jira dhufaatii Yesuus kana hundumtuu dagatee asiifachiin baambana. Hojii dukkanaa dhiisii akka toluuf dhumni kee mee har'uma dammaqii ulfadhu lubbuu kee mee har'uma dammaqii ulfadhu lubbuu kee. Waa'ee dhufaatii Yesuus kaanee haa dubbannu lubbuu badaa jirtu karaatti adeeffannu jaalalaaf tokkummaadhaan mee maaltu dadhabame kottaa galmaan keenya imaanaa nutti kenname kottaa galmaan keenya imaanaa nutti kenname. Akka ibiddaatti kaanee bobeessinaa ibidda wangeelaa kana maaf of harkatti dhaamsinaa dhugicha dubbannaa hanga daara lafaatti gatiin keenya guddaadha gaafa Yesuus dhufutti gatiin keenya guddaadha gaafa Yesuus dhufutti. Ofiifis ollee dhaloota yaa oolchinu harka wal qabannee walaa jajjabeeffannu egaa dammaqaa kaa amma guyyaa fayyinaa Yesuus deebi'ee dhufa nuti ijaan argina Yesuus deebi'ee dhufa nuti ijaan argina. Ergaan walaloo kootii kanumaan xumuraa jaalatamoo obboloota koo nagaan naa tura Yesuus deebi'ee dhufa sobaa mitiim dhuguma maaraanaataa haa jedhu afaan nama hundumaa maaraanaataa haa jedhu afaan nama hundumaa. Egaa yaa saraftuu meeqa dammaqii bakka jirtu subadhu maaliif fiigaa jirta har'a adda baafadhu maaliif fiigaa jirta har'a adda baafadhu. Egaa yaa saraftuu meeqa dammaqii bakka jirtu subadhu maaliif fiigaa jirta har'a adda baafadhu maaliif fiigaa jirta har'a adda baafadhu. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse ana Addis Gammadaati. Qophaa'ee argamiin kaayyoo ergaa kooti eebbifamaa.